Maashaallah obboleettiin teenya Zulaa sargii qaba akkasuma masoollee qaba goora naa bahii naan jettee anillee majlisa BIP hedduu bareedaa ta'e kana dalaysisee fi jira inshaallah goora sii bahee jedhee yaada qaalitii haala kanaan sii xumuree jira akkasuma kan biraa immoo majlisa badriyaati majlisa akkaan bareedaa ta'e meetirii 12 ajajattee abbaa soddomaatii maashaallah haala kanaan dalaysisee fi jira badriyaa hedduu amala qabeettii namaati jechattiin siibsuu hin qabu namni kan ittiin madaalamu qarshii osoo hin taane namummaadhaan jechuudha majlisa isillee haala isin argitan kana meetira 12 dalaysisee fi jira jechuudha viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti ilaalaa waa hedduu irraa baratta wanta ta'eef maashaallah akkuma isin argitan kana majlisa kana obboleettiin teenya jechuudha Zulaa daraasitti kenne sargii qabaa akkasuma masoo qabaa goraa murkanaa bahii majlisa akkaan bareedu biriin kiyya baatee maatiin kiyya illee naa gammadee anillee gammaduu barbaada masoo qaba waan ta'eef keessaa na baasii naan jette akkuma isin argitan kana sirratti dhiisee naa filadhu ani filannoo kan kennatti tolan jaaladha naan jette akkuma isin argitan kana majlisa BIP filadhee fi isilleen hedduu irraa gammaddee jaalattee jirti maqaan hin jette haala isin argitan kana maashaallah akka isin argitan kanatti hojjetamee fi bahee fi jira jechuudha rabbi nagaatti si haa galchu kana gaasii haa ta'u siin jara obboleettii tiyya qaalii akkuma isin argitan kana majlisa BIP kana jechuudha hedduu bareedaa akka ta'e akkasuma gubbaan isaa jechuudha gubbaa isaa beekaa isinitti mul'isaa jira maaliif jennaan muka inni irra dalagameen haalaaltanii fi muka baay'ee kwaalitii ta'e maashaallah akkasuma akka jalaan xuroofne peestaaliitti goosisee fi haala kanaan hojjetamee qophaa'ee dhufee fi jira jechuudha maashaallah sin jedheera obboleettii tiyya geettiin kee geettii milkisiif haa ta'u ka gammachuu kadhuma hin qabne jaalala ajidduu keessan lamaanitti rabbi haa uumu sinin jedha jibbaan takka hin jiraatini rabbi jibbaa jidduu keessanii haa dhabamsiisu sin jedha obboleettii tiyya saalonni si baay'ee guddaadha meetira 12 haala isin argitan kanatti akkanatti bahee dalagamee fi jira jechuudha maal kana qofaa miti meeshaa fannicharaale meeshaa hedduu na biraa qabdi assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuune jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Zulaa Maashoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya bakka isin biraa jiraatu jecha warroonni maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a warroonni maatiin naaftaatan hiriyoota keessaniif sheer godhaa sinin jedha akkuma isin argitan kana majlisni VIP kuni mukni inni irraa dalagame kun kana sinin jedha akkasuma gubbaa isaa kana akkuma isin argitan kana jechuudha maashaallah haala isin argitan kanaan bareedee hojjetamee jira inni sun irraa ol baha kuniif kun walitti jira akkuma isin argitan kanatti beektiraasni isaallee kennuuti akkuma isin argitanitti jechuudha keessi isaa boondiitiin galee achirraanis boonjiin galee haala kanaan hojjetamee dhumatee jira carqiin isaa immoo carqii turkii tokkoffaadha BIP'n kamiyyuu carqiin isaa carqii turkii tokkoffaa jechaadha kan uummata akka makaa hin qabne majlisni tokko tokko itti makanii jechuudha kuni garuu makaa takkallee hin qabu orijinaalii kwaalitiidha namoonni jechuu barbaadanii isinitti tole koottaa jedhaa isinin jedha boondiidiin isaallee boondiidii kwaalitii maaladaadha akkasuma mukni isaallee muka orijinaaliidha makaddaan isaallee boondiidii orijinaaliidha jechuudha akkuma isin argitan kana carqiin isaa carqii tokkoffaa darajaa eeggate isinin jee jira meeshaa kana meeshaa orijinaalii kana namni jaalattan keessaan na dubbisu hin irraanfatinaa isinin jedha itti aansee teebilii isaati teebilii isaallee akkuma isin argitan kana teebiliin isaa akkuma isin argitan kana teebilii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha maashaallah akkuma isin argitan kana xixiqqishuu buna irra dhuganillee ni qaba jechuudha inni kunillee mukni isaa muka orijinaalii irraa kan dalagame jechuudha akkasuma immoo geexiin dalgarra taa'u kunillee akkuma isin argitan kinuuti madaddara akkuma ofirraa qabutti jechuudha meetira 12 geexii dalgarraa lama qaba jechuudha maashaallah beektiraasni isaallee akkana jira walumaa galatti majlisni kennaadhaan hojjanne akkana jira jechuudha koornarii isaallee bakkee hababaa yookaan geexii garaagaraa kaa'atanii darajaa lama qaba jechuudha jalaa fi gubbarratti qaba majlisa akkaan bareedu kana jechuudha koornarii lama qaba majlisa akkaan bareedu kana kwaalitii kana namni hajamtanii jaalattanii isinitti tole keessa na dubbisuun irraanfatinaa sinin jira akka jaalatan abdii guddaa qaba gubbaa isaa kanarratti illee mastaa tu gala jechuudha hundarrayyuu jechaadha hundarrattu gubbaa isaa kanarratti
masታወቲቱ gala inni girgiddaa lammaffaa irraallee jechuudha yookaan geexii daarii lammaffaa isa kana jechuudha. Walumaa galatti meeshaan keenya irra isin argartaan akkana fakkaata. Teebilii xixiqqishuu bunaa tana yoo irra as deebise ammoo akkana fakkaata jechuudha. Gara hundaanuyyuu isiniif ibsuuf baay'ee yaalee jira. Wanti isin hin galle yoo jiraate yoo yaada qabaattan koomentii yaada isin wanti isin hin galle yoo jiraate yoo yaada qabaattan koomentii irratti barreessuun irraanfatinaa isiniin jedha. Namoonni barbaadanii waa hubachuu barbaadan keessana dubbisuu illee ni dandeettan isiniin jedha. Warroonni imoo isin irraa kaasuu diddee fi dhiifama imoo kaasuu hin danda'u durallee isin himee jira baay'ee biisiidha. Warroonni waasaappiif telegiraamiin na soqaa jirtanii akka tasaa ammoo sagaleen keessan osoo hin dhaggeeffatini yookaan bilbila keessan osoo hin argin yoo bira darbeeraadhe dhiifama narraa ta'a irra deebi'aa daawwalaa isiniin jedha. Ani gara kiyyaanii hanga danda'an jechuudha imoo fi waasappii telegiraamii fi waasappii sirriitti hordofaa jechuudha. Yeroo sanitti yoo biran jiraanne illee yeroo deebi'etti jechuudha hanga xumuraa ilaalaa jechuudha. VIP kana fakkaata taansee majlisa badriyaatti isin dabarsa isinillee anmoo akkuma isin argitan jechuudha. Majlisa VIP xumurre majlisa badriyaatti darbine jechuudha. Majlisa badriyaa eessa deemaa jettan Dodola deema jechuudha. VIP namooyyuu hadaamaadha jechuudha. Kun ammoo Dodola jechuudha. Kana malama wal bira qabadhee isin dhufe viidiyooleen akkasinitti hin deeranne jechaafi akkuma isin argitan majlisni badriyaa kun lafa raamfamsisaa abbaa soddomaati. Maashaallah sirratti dhiise waa hunda naan jettee isillee yoo namni adaraa wayi namarra qaba gama akka ulfaatu isinillee tilmaamuu hin dadhabdanii baay'ee ulfaata. Anillee adaraa si bahee jedhee yaada hanga danda'u jechuudha. Kan jara lamaanitu bahee jedhee yaada. Maashaallah warroonni filannoo keessan ana ta'e yookaan zulaa keessan ta'e jechuudha. Narraa gammadanii inshallah hanga danda'e rabbiin haa dandeessisu. Akkuma isin argitan kana majlisni badriyaa illee akkuma isin argitan kana jira. Lafarraa ol ka'uun isaa jechuudha. Abbaa soddomaati kinooti jechuudha. Abbaa soddomaati karareen isaa illee baay'ee bareeda jechuudha. Majlisa kana nama booyitii biraatti dalagee ergasii viidiyoo sanirraa chiraartee jaalattee deebitee ajajatti jechuudha. Akkuma isin argitan kana manni isillee baay'ee guddaadha. Bootaan kiyyaayyuu naa hanqatee bootaan ani viidiyootti waraabuu naa hanqatee manni jechuudha. Akkuma isin argitan kana tirfii kun irratti dhufte jechuudha. Meetirii 12 baay'ee guddaadha jechuudha. Maashaallah saalana bal'aa qabdi. Rabbi nagaanitti si yaagachuu badriyaa sin jedha obboleettii yaqaali. Amala qabeetti namaati maashaallah rabbi sirraa jaalatu. Hedduu nama amala gaariidha. Akkuma isin argitan kana haala kanaan hojjedhee jira. Maashaallah amalli isillee hedduu namatti tola. Baay'ee nama gaariidha. Nama erga gammadaniidha. Maashaallah osoo wanti wayiitu baay'ee badee nama salphachiisudha jechuudha. Akkuma isin argitan kana anallee hanga danda'een rabbi na dandeessise. Hoomata akka wanti na jalaa badee hin jiru. Haala isin argitan kanaani majlisa baay'ee kwaalitii ta'ee boondiin isaa orijinaalii ta'ee akkasuma carqiin isaallee carqii orijinaalii ta'ee hojjedhee haala kanaan baasee fi siree jechuudha. Carqiin isaa kun argitanii baay'ee bareeda. Carqiin kun argitanii carqiin kun carqiin daalachi kun jechuudha. Carqii baay'ee bareedu akkasuma orijinaal dhalli carqiin kun jechuudha. Carqiin akkanaa kun carqii baay'ee bareedaati jechuudha. Anillee rabbi na tiksee haala isin argitan kanaan baay'ee baasee fi bareechisee fi jira jechuudha. Inni kun cinaa kanatti yoo kennu kanaan maach godha jechuudha. Kana cinaa kana yoo akkanatti kennu kamiin maach godha kanaan maach godha jechuudha. Cinaa kanatti yoo barbaadde yoo keette immoo kamiin maach godha kanaan maach godha jechuudha. Yeroo hundaa jijjiiruu dandeetti. Hunda isaatu tokko tokkoon jijjiiruu dandeetti. Jijjiirree walumaa haalaallu. Akkuma isin argitan kana kinooti cinaa hundarrattuyyuu hin kaa'ama jechuudha. Haala isin barbaadaniini kararii qayyaruu yoo barbaadanii akka namatti jechuudha. Gara lamaarrattuu uffisa tokkochaan illee dalaguun hin dandeenya. Maaliif tokkochaan irra lamaan wayya yoo san bareedee yoo san maashaallah namatti tola jechuudha. Kararii lamaan hoo kaayan irra bareeda jechuudha. Yeroo san namatti tolallee abbaan akka fedhetti kaa'achuu danda'a jijjiiree jechuudha. Carqii itti jijjiiruu irra isuma kan jijjiiruu caala jechuudha argitanii. Carqii itti jijjiiruu irra isuma kan haaluma salphaadha. Akkana jijjiiruu caala jechuudha. Akkanatti haala kanaan dalageef qopheesseef jira. Rabbi sirraa jaalatu rabbi nagaatti si haa galchu kana gaaffii haa ta'u haala rabbaafattu kan dadhabbii kan kee of dura laattu si haa ta'u sin jedha badriyaati yaqaali. Inshallah akka irraa gammaddu abdii guddaa qabaatee biniin kinoo akkana jira siniin jedha. Kinooti meetirii 12 haala isin argitan kanaan xumurree fi jira. Namoonni meeshaa kana jaalattanii isinitti tolee dhuftanii zulaa teessan keessaa dubbisuu hin dandeettan warroonni meeshaan isin hin baane obsaan eeggadhaa waluma duraa duubaan isin baasa isin jedha warroonni meeshaan keessan isin bahe akka irraa gammaddan abdii guddaa qaba. Koomentii yaada qabdan koomentii irratti barreessa.
namni meeshaa kana barbaadan kana qofa miti kun akka fa'in keenyaatti ta'e meeshaa kamuu namni barbaadan jechuudha. Ramadaan illee dhiyaatee kennaa maatii keessanii kennaa kennuu namoonni barbaadanii akkasuma ijoollee keessanii uffata bituu barbaadan iidii irratti baay'ee oddada waan ta'eef amma lafa jala namoonni bitachuu barbaadanii akkasuma galuudhaa fi uffatachitti binxisiisaan baay'ee birriidhaan illee sharafa irratti illee ol ka'a akkasuma yeroo itti kafaltanii illee itti isin jala ol ka'ee alaarraa galuuf qophooftanii ana biratti ni argattan isin jedha shiita irraa diriyaa irraa akkasuma uffata binxisiisaa bittinii irraa suufa irraa waan barbaadan jechuudha. Zulaa keessan biratti ni argattan isin jedha. Akkuma sana bitan kana meeshaaleen kenna irraa gara meeshaatti yoo deebine meeshaan kenna irraa akkana fakkaata wanti na biraa dhabdan kamiyyuu hin jiru waa hunda na biratti ni argattu isin jedha. Qulfii isaatiin akkana itti goone haala isin argitan kanaan akkanatti bereechisnee xumurree jirra jechuudha. Meeshaan kenna irraa akkanatti fakkaata akkana fakkaata. Warroonni maatiin naaf taatanii hiriyoota keessaniif share godha. Warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuu maatiin naaf ta'a. Viidiyoo keessan akkuma seentanii laayikii tuqaa waan hagammaan dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.